بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبليوان كي إيجاما كمبيوترا كتا تقفى إرتي لالتين جرا كتا لمفا كان كيستي وأي نظام إني إتين دلقون لالا يجودا كان أمو كنوامو كمبيوترا كان إبسو تجرا إبسيني جرا يجودا مره وانتو كمبيوترا مالدا كليس برني يجودا كون أولتي كإني بفكان أنبأ كوني نظام تشغيل ويندوز 10 شعار ويندوز 10 يوكين أمو لوجون ويندوز 10 كان إسين أرجيتا سنة يجود كأولتي ويتا كمبيوترا ويتا وان توكو يرو بنتن موبايلي يو بنتن موبايلي تاني يو بنتن لوجون شركة سنة أولبا يجود لوجو شركة سنة كجرا loogoo sharikaa sanitti illee wajjin dalayte illee inni baate jechuudha. Fakkeenyaaf sharikaa moobaayiliin tokko keessa sharikaan garaagaraa CDM fi GCM tu jira. CDM, GCM. Amma moobaayiliin tokko yoo bittan GCM fi CDM dalaga. Fireezoon sharikaan isaanii maqaan isaa eenyudha? Fireezoon maalidha? Moobaayiliin kun akkaataa inni dalagu irratti kan bahedha GCMdha. GCM caalamiyyiidha. Laakiin ammoo biyyoonni hundinuu fakkeenya akka biyya Yaman akkasuma immoo biyyoota Sacuudii akkasuma biyyoota garaagaraa shariihaa lama qabdi. Fakkeenya yoo fudhanne moobaayiliin tokko CDM qofa yoo kan dalagu taate shariihaa GCM yoo isin fuutaniitiin keessa keettan hin dalagu. Isiniif galee moobaayiliin tokko GCM yoo ka dalagu taate shariihaa CDM yoo keessa fuutaniitiin keettan hin dalagu. Yoo maal ta'e malee yoo sharikoonni sun xawwura moobaayilii san goote CDM fi GCM akka hin dalagu goote malee. Fakkeenya sharikati Samsung haa fudhannu yookiin ammoo sharikaa iPhone haa fudhannu Apple. Sharikaan Samsung gaafa moobaayila Samsung baafte irra guddaan sharikaa Samsungidha maal dalaga GCM dalaga. Irra akkasuma eegasi booda irratti immoo CDM fi GCM dalaguudhaan kan dhufe jechuudha. Argitanii kan akkasitti barnoota cimaadha. Addaan hubachuu qabdan. Moobaayilii bitadha jedhee fakkeenyaaf nuti warra ijoolleen biyya Arabaa jirru yoo moobaayilii bitanna jenneetiin manaa baanu moobaayiliin ani bitu suni maalidha? Tokkoffaadha. Moobaayiliin ani bitu suni maalidha? Beekuu qabdanii. Lammaffaadha. Shariihaan ani itti fayyadamu suni maalidha? Shariihaa akkamii itti fayyadamu hedha? Yookiin ammoo siimii akkamii itti fayyadamu hedha? Sim kaardii kamidha? Sim kaardiin kiyya GCM yoo ka taatu taate moobaayilii GCM bitatu qaba. Yoo haasatan nuti warroonni biyya alaa kan afaan Oromootiin warroonni biyya Oromiyaa kuni moobaayiliin isiniif taatu GCM fi CDMdha. Maaliidhaaf? Biyyoota keessa jirtan tuni GCM'n bilbila wayita walitti bilbiltan rakkisa yoo kan ta'u taate moobaayiliin sun CDM'n biyya sanitti yoo rakkisa kan ta'u taate bilbila isaa irratti yoo isin ammoo kan fuutaniitiin galtan CDM biyya keenyatti hin dalagu. Argitanii? Kanaaf isin moobaayilii tokkocha ka CDM fi GCM illee dalagu yoo bitatan taate gaafa biyya keenyatti galtanii aadaata isaa qofa jijjiirtan. Aadaata isaa qofa yoo fuulduratti barmajaa moobaayilaa akkamitti moobaayilii barmajan kan jedhu yoo kabanu taate viidiyoo achirratti baranna jechuudha. Aadaati yookiin ammoo babxii isaa keessa seentanii CDM irraa GCM itti jijjiirtanii siimii bitattan keessa kaawwattanii hello jedhaatiin deemtan jechuudha. Kanaaf kompiitarri illee nizaama tashgiila isaa akkasitti addaan qabaa jechuudha. Nizaamoota tashgiila isaa gaafa sharikaan Microsoftiin baafte keessa tokkoffaan DOS'n bara 1981tti baay'amee jechuudha. Eegasii MS'tti jijjiiranii jechuudha.
eegasii bara 1995 DOS'n bara 1981tti kan bahe. Windowsiin ammoo kan inni itti ba'e bara 1995 kan hojii itti eegale ammoo bara 1998tti hojii eegale jechuudha. Windowsota isiin baaftisan keessaa Windowsii 2000 tokkoffaa, Windowsii 2003 lammaffaa, Windowsii 7, Windowsii 8 fi Windowsii 10. Windowsii kanneentu baheetiniin hojiirra oole jechuudha. Yeroo ammaa kana keessatti warroota waa hojjetu biratti, warroota kompiitara baratu biratti irra laafaan isaa Windowsii 7ffaadha. Warroota tasaamiimaa akkasuma immoo muntaaja adda addaa viidiyoo adda addaarra hojjetu irratti Windowsii itti laafu ka kompiitaratti illee laafu Windowsii 10ffaa ka akka ani qabu kana jechuudha. Bifti nizaama tashkiilaa kan kompiitarri ittiin dalaguu kana fakkaata. Yoo bifa moobaayiliin itti dalaguu barbaanne ka haasawnu taate moobaayiliin irra baay'inni isiidha kan Samsungiin sharikaa Samsungiidha. Windowsiin Indarweed sharikaa maqaan isii Indarweed jedhamuun kan hojjettudha jechuudha. Ammoo iOS yookiin ammoo iPhone'iin wanni isiin ittiin hojjettu Apple sharikaan isiidha. Apple'idha jechuudha. Barnoonni keenya kanarraa kanumaan raawwatama. barnoota biraatiin haga walitti deebinutti wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.